Oromoon Ameerikaa godhe dhufama. Akka dubartii Oromoo gootitti teenna jechuudha. Ciimtu teenna, beektu teenna, bareeddu teenna, haamilee teenna jechuudha. Jaalatti jibbiti. Dhiira caalti jechuudha. Okay? Haga dandeettee tattaaffii goote jechuudha. Ufiif jettiin jiraanni. Abbaaf haadheesiif, sabeesiif, jaarseesiif jetti jiraatti. Jaalattanii jibbitanii ispeeshaalii ijoollee si gaggargaltan mana kee galtanii yoo isin argu wallaahi arraba mul'isu godha. Maaliif Oromoo akka Oromootti Oromoon takka yoo guddate Oromoon miliyoona meeqa akka guddate akkasitti ilaala. Amma namni mucaa kanaaf maaliif rifate? Mucaan beekamtii qaba, dandeettii qaba. Urga Haacaaluun dee'ee booda haamilee nutti horee jechuudha. Artistoota adda qabnaa jechuudha. Kanaaf haamilee walii cabsu. Haadhaabnu rakkinna artistoota keessallee yoo jiraate akkuma hayyuu qeeqnu isaanillee qeeqnaa jechuudha. Artistiin takka guddate jedhee artistiin takka haasida akka itti ta'u yoo ta'e akka hawaasaatti finne dhaabbadhu jennaan jechuudha. Warra immoo dubartii ajjeeftan jechuudha. Waliigalaatti alamarraa argaa jirra. Oromoon gootummaan beekame malee dubartii ajjeesaan hin beekamiin jechuun dhugumanii ajjeefte jechuudha. Dhaabbadhaa nurra dhaabbadhaa. Nuti dubartii akka dubartii Oromootti hin falman haqa kennaaf jechuudha. Dubartiin gari immoo jaarsa barbaadde haa ta'u maallaqa barbaadde warra harka dhoyite haqa obboleeyyan teenna alamarra dhoyisaa akka jirtu amman tanallee inni mana hidhaa jira mucatiin teenna duutee jirti dhaatii tiktookarra dhuftee hudduu kiyaasiif achi godha viidiyoo waraabda suuraa isaa waliin biyya nyaadha wallahi akka malee isitti qaanfadha. Osoo qabri keessa hin seeniin akka baga duutee fakkaata. Dubartii Oromoo irra haasidummaa dhiisa. Kabira jaartii namaan janaa janina, jaarsa namaan janaa janina. Kanuma jedhaa itti fufa. Nama biraaf carraa kenna. Okay. Galatoomii. Waan gargaarsaa kana ittuma fufnaa nama kakaasuudha amma nama mari'achuudha. Sambooda koreen ijaarame haala saniin. Nama biyya keessa barbaanne haala saniin kanammoo isaan hin mari'anne osoo hin taane fedhii kan keenya jechaadha. Dhugaan intala kanaa bahuu qaba. Dirqama bahuu qaba dhugaan intala kanaa. Weellisaa keenyas amma namoonni Andu'aalam akkuma nama taraa tokkootti ilaalaa jiru. Sirbi inni sirbe kana osoo sirbuma bilillee jedhamtu san ishuma qofa osoo fudhanne kwaaliti akkamiitiin hojjete sadarkaa muuziqaa istaayilii sanii namni hojjetee iyyuu hin jiru. Takkuma yeroo duraatiif istaayilii kanaan hojjete namni keenya warqiis yoo kennitee fi humaatti fakkaatu maaliif akka ta'e hin beeku. Amma ani faranjii waliin jiraadha. Fakkeenyaaf biyya kana gaafan dhufu ani waggaa laman maatii faranjii Oromoodhaan osoo waliin arginu waggaa laman jiraadhe maatii faranjii waliin. Ednaa waanuma xiqqoo takka walii bitu jechaadha abaaboo walii bitu. Oo jedhanii walitti maramanii boo'anii ta'u maalidhaa bakka guddaa qabu jechaadha. Laala kabajaa ati qabduuf sanii kennaa ati kennituuf sanii bakka guddaa amma eenyu Andu'aalam akkuma nama taraa tokkootti ilaallee irratti barreessaa jirra jechaadha. Nama maastara uummata Oromoo ta'e. Amma warri isa xiqqeessuu barbaadanii yeroo qabsoo qeerroo keessatti takka hin hirmaanne ol beekna waan ta'eef takka hin hirmaanne yoo hirmaatan immoo bakka isaan itti hirmaatan takka nagarre. Warra abbaan isaanii dargii ta'e fa'a ijoollee warra dargii ta'an fa'a taani isatu akkas godhe nuyi tan jechuun hin goone jechaan jiru anis hin goone jechaan jiru godhuu danda'a sarrabbitu beekaa seeratu gadi baasaa seeran qabamee jira sun qoratameet gadi baa garuu isa bira turte waan ta'eef akka nama tokkotti shakkiin qaba adda durummaadhaan isatu gaafatamuu qaba. Kun immoo qorannoodhaan malee ani ol jedheetuma namni hangas naamusa qabu kuni naamusa hin qabu araqee dhugaa maalidhaa akkasii maalidhaa argaa jirraa be eenyu namni naamusa hin qabne artistoota keessaa sirriitti argaa jirraa be sirriitti beekna.
Anna kanawaan ta'eef Andu'aalam akkuma nama taraa tokkootitti osoo hin taane nama jabaa Oromoo umurii isaa xiqqaa kanatti nama jabaa Oromoo. Albamni inni dheengadda gadi dhiise sun immoo albama quality qabu. Seenaa gurguddaa of keessaa qabu. Mucaan kun osoo umurii guutuutti murteessaniis osoo du'eesi saba isaatiif hojjetee jira jechaadha. Waan inni hojjete kun dhaloonni waggaa 100 booda dhufusi uma argaa jechaadha. Waan inni amma lafa kanarratti saba isaatiif dabarsee too deeme. Akkanumatti akka nama taraa tokkotti ilaaluu hin qabnu. Weellisaadha waan ta'eef wanjala hojjete itti gaafatamuu hin qabu jechaa too hin jiru. Garuu nama kana of eeggannoodhani nama kana kabajaadhani waan akkasiisan osoo irratti barreessine gaariidha. Namuma taraa tokko goone isa takkas godhe hoo jenne kuni nama kashalabbee wayiiti tani akkas godhu. Namni haadha warraa ofii akkana godhu hin jiru. Maraata tokko hoo ta'e malee. Inni immoo akka amala isaa naamusa isaa hoo laallu saba isaatiif maal akka hojjete hoo laallu waan akkasiisan ishii irratti miti. Intala hammatee toora furratti miti. Ani dhiiga isaa taatee irratti miti. Alagaadhaayyuu akka alagaarrattu kana irraa hawwata jedheetoo hin amanu jechaadha. Garuu immoo dogoggorri jiraachuu danda'a san seeratu adda baafata. Kanaaf akkuma taraa tokkotti ilaaluu hin qabnu jechuu barbaadettanii qubeetu dura gale natti fakkaate. Eenyu dura gale? Nagaa qabdu jirtu alaamanni isaa namni maatii waatiin hundi nagaa. Baga nagaan nutti. Baga nagaan nu eegdanii. Okay, ani baay'ee naasa'u. Yaada xiqqoo ani haasa'u akka kootti rabbi sirnaa eebbisu. Ulfaadhaa kabaja guddaa qabdu. Egaa seenaas ba'attaniittu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif eenyuyyuu namni immoo ni nyaatanii dhugaa fedhii qaba hojii qaba yoo hojjete malee immoo hin argatu. Isin immoo akka keenyallee miti gatii sa'aatii miti gatii guyyaa miti gatii maayikiroo sekendii tokko nurra beektu. Achi keessa teessanii garuu erga guyyaa gaafa taatiin kun uumame isa duras wantoota baay'ee kanaan dura Oromiyaa keessatti kutaalee garaagaraa keessatti ta'aa ture irratti hammam akkatti dadhabaa turte hammamii warri si faana dadhabanillee akka jiran asumaan baay'ee gaariidha. Muuxannoo jajjabeeffamuu qabu. Muuxannootti fuufamuudha isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma. Waliif jirraan anis egaa lakkoofsa lakkaawwachuu miti gaafa akkasii wal cinaa dhaabbachuudha. As keessatti bilis aan ofii koo akka kootiif yaada koo fi waanan keekee waan taasise namoonni tokko ulfaatina isaanii malee bilis warri sagaleen sin jala jiru so body tara warra qabdan the big ምናምን jedhamu hin seensisina ሰዓት ጫላ ኑጂ ቃጅራ ፕሊስ seensisina galatooma itti bufi qubee dhifama. Okay, rakkoomba. Ni dhaga'amis yeroo balee. Hin dhaga'amu sirriitti. Okay, sanaa fi as keessatti maaltu jira beektu yeroo darbees ani naannoo mucayyoo karaa Shawaalixaa ati gudeedamtee fannifamte simboo yeroo sana hammam akkati aartii hammam akkati hootaate naannoma sana ani gruupii kee kana seenuu jalqabe guyyaa sana bakka maraataa dhamuu mucaan kun maal ta'eetu hin jedhe jechuun callisee man osuman deemuutiin gastii kana seenee gaafa sana hammam akkasi dhukkube garuu har'a
fi ergasiitii ammas taatee mucaa biyya alaabatti mucaa intalo mucayyoon jaldu duute mubaarik wajjin hammam akka wal loltan hammam akka mataa itti dhukkubsattan ta'ii ta'aa ture hunduma isaa haqiiqaan ture. Warri hojii gaarii hojjetan gaarummaan isaa tokko Rabbi biratti ni galmaa'aa fi seenaan illee isaan hin gatu. Inni guddaan immoo waan samii kanaaf dachee kana walakkaatti hojjetamu dukkana sodaatame namas dhokatame teekinooloojiis dawoo godhatanii Rabbiin niisu Rabbiin arga seenaan illee nama hin gatu. Sanaaf ammallee arbi lamaa yoo wal lole gidduutti kan miidhamu coqorsadha yookiin immoo margadha jedhama. Kun obboleessa keenya kun immoo obboleetti keenya. Guyyaa tokko qamaleenis mukarraan kufti jedhama. Arrabni filkaanis guyyaatti meeqa wal ciniina. Nutumti amma soo maastikaa lanfannuu yookiin immoo waa tokko soo nyaannu ilkaan keenya arraba keenya ni kutee ni dhiigsa. Walitti bu'iinsi hin jiru miti hin jira. Sana anaan mallee akka kootti isadha jechuun danda'u isa miti jechuus hin danda'u. Maaliif hin danda'u? Osoo guyyaa ta'e namni hojii fi dirree garaa garaa ooluu danda'a. Guyyaa osoo lubbuun kun darbe lafa hojiittidha dirqama wal faana deemanii jechuu nama dandeessisa. Halkan garuu muktuurraa fa sa'aatiin sun biyya maatiidha. Bakka garaa garaan jiraatanii lafa tokko waliin jiraatu sun gaaffii namatti uuma. Sanas ta'e kana garuu kan darbeera isheen kanaan booda dhadhaabaqxe argachuu hin dandeenyu. Garuu fakkaattonni ishee isa duras kanneen akka mucaa shaaworii keessatti du'e jedhanii soraa ola deemtu meeshaa guddaa isnaayiparaa Oromoo Hacaaluu bakka kanas ni jechuun danda'u. Galmeen seenaa lakkaa'u akkuma sanaa ta'a taanaan har'a nama eenyuun hin ajaa'ibsiifadhu eenyuun illee hin dinqisiifadhu. Dhugaa isinitti himuuf roobalee xiqqeessee guddisee roobalee inni huba miti janan bu'u. Garuu gaarummaa roobaleen qabuun roobalee yoon cimse yoon jajjabees namni isa fakkaatu borullee ka'uu danda'a. An amma isa ilaale waan eddasiiti haamileen keessa qotti biqilte jirti. Maaliif guyyaa sanaa akka nama maraasaatti eenyuun isa dhiiraan isa dubaraatiin sim jedhaa an akkasidha jechaa ture. Mucaan kun badii qaba jedhee tilmaame. Shallagarra keessoo eenyuun shallaguu danda'a. Inni dhugaaf inni sirriin garuu ala dhaabbatanii osoo hin taane keessa dhaabbataniitu kan dhugaa tokko argan. Sanaaf har'allee mataasaa warri kaleessa ganda keessaa hin baane dhaloonni isaanis barnoonni isaanis gandummaa keessa kan jiran har'allee ishee akka nama biraatti isa akka nama biraatti akkasitti wantoonni olii gadi wantoota baay'ee afarsan jiru. Amma fakkeenyaaf 700 jira astii kanarra. 700 keessaatii walqixa ilaalcha sirrii namni isaan lamaaniif qabu hin jiru. Isaan unuuf warqeen harkarraa qaban sibiila fakkaatti jedhama. Unuuf isaan meeshaa waraanaa fakkeenyaaf biyyoonni akka Kooriyaa maaliin oomishan sanaa olidha unuuf. Fakkeenyaaf biliilleen kaleessaa eenyu? Biliilleen kaleessaa immoo har'a immoo eenyudha? Biliillee inni sirbe sun eenyuuf? Kaleessa eenyuuf? Har'a kan eenyuti? Boroo. Isa jedhu akkasitti yoo yaadame dhoksaa guddaa hiikaa guddaa qaba. Galata guddaallee qaba mucaan sun. Garuu maalidha? Akkuma anama fakkeenyaaf qubeen aangilii tokkoon guutuu ta'e yoon argame aangilii biraatiin immoo hir'ina qabaachuu hin danda'a. Eenyuyyuu negatiiv saayidii dhabee miti. Naamusni ni hir'ata. Waan sirriidha. Kun immoo har'a erga akkas ta'e erga namni kufee erga piroofaayiliin namaa badee sanaa osoo hin taane namni itti eenyuyyuu itti gaafatamummaa qabna karaa nuu danda'ame.